سيسي وما أنا ما فين في اللي كمسة ويركم أيان أنت نمضي بوز hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma agartanii garaallee na guddatee jiranii agartanii miti. Garaan ammoo tana baatii sadii fi cinaadha. Garaa kana ilmoo isaa tana ilmoo abbaan nam feenee'u baasa qofa ofirraa irra muradheetiin jira. Ilmoo tana ofirraa hin baasa. Maaliif jennaani ani hogga duraa borcumaan seebas hangala dhukkubu kana garaadhaan seene. Garaanlee na guddatee jira yoo ilmumaa abbaan nam feene kanaa'u ofirraa baaseetiin nagaan jiraadha. Maal abbaa isaan naa godha maal naa godhame azaaba na agarsiisee qabbana san keessa na azabee ilmoo isaati wajjin. Inni osoo akkaan garaa qabu beeku akkas na godhee qabbana san keessa jira balaataa sanarra na galchee inni nuukan ilmoon sanarraa baatu barbaadeeti malee fedhii ilmoo tanaa qabaateeti. Garuu ilmoo tana ofirraa baaseeta manarraallee nagaa jiraadha. Qabbana isaafillee busee qabbaneefillee buufadhaa garaan hawwisallee maaliif jennaani foon isaatiillee baaseetiin suuraa kaasee qumaamaa wajjin akkasitti arguufi ta'a. Kan inni illee bitadheetiin dhufee alarraa galee almaa kan inni bitatee taa'u jiru leencoon alarraa natti dhufee narra dawwalee dhufeetiin silaa lamaan irra jirtuun baraajee alarraa na dhufe. Saniifin isaa wajjin min beekaatni yoon itti hime takkiinuun na dhorka jeetiin use. Yoon itti hime na dhorka jeetiin use dhiira waan akkanaa kana himachuun barbaachisa hin barbaachisu. Maal abbaa isaa naa godha waan takka waan naa godhu hin jirtu ilmoo tan ofirraa baaseetuma nagaa hangaraa qabbanaatiin yoon kan inni laaffadhu ta'e asirraa dooraa takka moolamaa ol baheetiin kan taara baadha qabeete ol baheetiin darajaa kanarra kaameraan ni jira. Astii yoo jiraatu baadillee kan isaanii hawaasila shaqqaalaan hayyalaa hundaamaadha kan isaanii kan gubbaa shaqqaala. Yooni dandee viidiyoo irraa deebiseetiin isin maxxansiisaaf kabajamtoota keenya asirraa yooni waan takka ta'e namni takka kophaatiyyama mana kana keessa jira yooni kan hin miidhamu ta'e kan hin rakkatu ta'e garuu dirqama asiin ol baheetiin isaan bira dhaqaa. Kiniiniin dhugaa kottaan afaan tura. Kiniiniin dhuguu deemu kun taa'eetiin jira. Kaniinillee asuma jira laal shantaa keessa na bira. Bishaanillee qalasa fidadheetiin dhufe laal. Elanni illee asuma na bira jira. Arraantina woy namiidha dhiiru woy namiidha. Yoon du'eeyo dawwalee ganda keenyatti madduu dhiiru. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya viidiyoo tiyyatan ishee naa godhaadha naaf caasaa bakka hunda. Yoon inni achiin kan hin duutaatellee ramata rabbi naa godhuga. Wanni inni jannata ramatanillee waan jiru natti hin fakkaanne maaliif jennaani lubbuu namaati akka feetellee taatu tanarraa bahuu deemtutuni lubbuu namaati. Wanni inni hin baasechaa jiru kun lubbuu namaati taphaa miti. Anillee jibbeetiin jira hin barbaanne akkana jiraatu rakkoo tana keessa azaaba meeqa argee oo meeqa argeeti saniif rakkadheeti malee wanni tokko inni godhuu danda'u siin jiru. Maaliif hin dhiisne si gargaara namni duraallee nama akkana naan jira warri akkas naan jettan sanii si gargaara namni afaaniin abbuma fedhe si gargaaraa beekadhu si gargaaraa dhiisi garuu arrayoon kanneen dhugee ilmoon tuni ammoon tana baatii sadii afur shan ja'a torba saddeet giseen ta'e dalagaa hin danda'an. Tamam giseen dalagaa dadhabisan eenyubbaa kiyyaa dalagee na nyaachisa maaliif raabaaf torri naan jettanne eenyubbaa kiyyaa dalagee na nyaachisa mee maaltu si kan maallaqa biyya namaa keessan jira manna keessa jiraattu karaa maallaqa garuu nama bakkiin jiraadhu tun mana obboleessa rabbii nama kabajamaa nama qaalii obboleessa kiyyaa jaartisaa araba malee akkasii wajji jiraachaa jira as keessatti fedhu maallaqa kanneen fi kan nuuf baateen nan gaafatanii abbummaan fedheewuu namni wali xaaruu jira arrabaa fi ilkeenuu waliin mufatti. Bas waan kana godhee yoon firraa baase ilmoo isaa kana yoon firraa baasee jiraadhe khalaas ilmoo isaa yoon firraa baasee gisee ilmoon sanarraa baati booda nagaan hin jiraadha. Maaliif jennaan nagaan hin jiraadha jechuu barbaadetti. Wanni takka wanni naa godhu ni jirti hin jirtu. Wanni ilmoon sanaa gootu dhabamu gisee guddattee ilmoo sana firraa baaseeti laal nagaa kiyyaan dalagaati dalagadhee akka garaan isa oowutti murtaa'aa ta'ee jiraadha ibsaan haa gammachuudhaa fi jaalalaan jiraatu jaartii isaati wajjin ani murteeffadheetiin jira akkasitti ilmoo sana firraa gadi quufin deema kanneen liqimsa. Akkasiiti kanneen liqimsuu deema.
garuu habbaa sadi jalaan kaatan jee sadi afaaniin liqimsan. Habbaa sadi liqimsiteeti sadi jalaan kaattaa jee. Amma gaa sadeen sangaa kaameraa duratti hin kaaddu. Kanuma liqimsu kanan liqimsa. Waan oowwitu halbaadhu goggore hordoftotaaf kabajamtoota keenya waan oowwitu dhuguu mamnuu waan an jedhe gisee daqiiqaa 15 teesse liqimsitee gubbaan liqimsitee daqiiqaa 15 teesse kaayyattaa jedhe deemeetiin kiniin kaayyadhee isinii deebi'aa nafaan turaan isiniin jaa yooni ni laal ilmoota nafarraa baasee nagaan hin jiraanne kaayyaatiin kiniin kaadhee isinii deebi'aa hangaan kiniin kaadhee isinii deebuutti nafaana turaan isiniin jaa. Qabbantummaan dillitummaa le'aaboo. Beekaa saddeeti malatti. Ya Rabbi qabbanti maaluma. Ya Rabbi. Qabbanuma sana akkam abbaa hiyyaatiin ta'a. Ya ammaatiyaa. Qabbanuma sana akkamiin ta'a. Ya ammeetiyaa. Abbee. Sabah ya tidak. Ya Rabbi. Kami akan nolak di sana kamu mantap. Ya Umi ya dia. Ya Amma dia. Kerana mata nalik MC. Malu maafin filli kemse. Kumayan inta nando libur. Kumayan akanef gode. Kumayan akanef gode. Mainnya maratin tu gode. Maratin tu walada. Gimana tindimu? Ya Rabbi. Khayati perah dia megan tak bahana pada kaya bahana. Ya Rabbi ya. Di Cina kena mati. Aku mahian gede fide. Khayati dia merah bahana pada. Kamu tinggal bati. Kamu tidak terbang. Kamu tidak terbang. Kamu tidak terbang. Kamu tidak terbang. Yang mati ya. Khayati berada kami cuma dua ya.